Dhaabni siyaasaa fi hidhannoodhaan garee lammiilee kootiif falma jedhu Hamaas erga hundaa'ee waggoota 38 caalee jira. Umrii isaa kana keessatti bu'aa bahiiwwan hedduu dabarsee diinota ollaa fi fagootiin haleelamaa as gaheera. Hamaas waggaa waggaadhaan hooggantoota isaa kanneen akka baalaatti harcaasaa onnee keessatti dhiigaa as gaheetiin jira. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jecha guyyaa har'aa Hamaasii fi Israa'el eessarraa ka'anii maaliin wal lolaa jiranii fi namoonni meeqa kana keessatti akka lubbuu isaanii dhaban qabeenyi meeqa as keessatti akka manca'ee fi gama lamaaniyyuu lammiileen hangamii akka dhuman kan isin biraan geenu ta'a. Noliin akka turtan kabajaan isin gaafanna. Bara 1987 iskoolara beekamaa Falastiin kan ta'e Ahmad Yaasiniin kan hundeeffame Hamaas kaayyoo isaa fi mul'anni isaa biyya isaa kan Falastiin kan Israa'eliin bultuu Gaazaa deebifatee ofiin of bulchuu fi bilisummaa isaa akka labsatu kan taasisudha. Ilaalchuma kanaan waggaa waggaadhaan waraana tasaa banuudhaan Israa'el irratti duula isaa kan labsudha. Haa ta'u malee Israa'el deebiftee isaanuma irratti haaluu baati. Oromoon yoo makmaakum qeerransa eege hin qabanii yoo qaban gad hin dhiisan jedham. Dubbiin tuttuqqii Hamaas garuu mo'atuufis osoo hin taane koottuun haleeli waan jedhu fakkaata. Sababbii wal dhibdee kanaatiin garuu tarkaanfii diinni deebisee fudhatuun lammiileen nagahaa keessattuu daa'immanii fi dubartoonni masjiidonnii fi manneen amantaa biroo gurguddoon namummaa irraa ciletti jijjiiramaniiru. Sababbii tarkaanfii gara jabinaan guutame kanaan addunyaan Israa'elitti quba qabu yoo balaaleffattu Ameerikaan garuu anatu siif jira meeshaa waraanaas anatu siif fida jechuudhaan yaada jajjabinaa kan kennituufidha. Boohuun, rakkachuun, godaanuun, du'uun, maatii guutuu dhabanii maraachuun, nyaataa fi dhugaatii dhabanii beelaan du'uu fi carraa lammiilee Falastiin tahee itti fufe. Hamaas Israa'el irratti tarkaanfii tasaa fudhachuun Gaazaa bilisa baasuu kan karoorfate yommuu ta'u, onkololeessa 7 bara 2023 akka lakkoofsa warra lixaatti rookettiiwwan 100 lakkaawaman Israa'el irratti dhukaasuudhaan lammiilee Israa'elii fi kanneen lammummaa biyya biraa qaban 1,195tti kan siqan isaan keessaa immoo namoota 850 lammiilee nagahaa kan ta'an ajjeese nama 251 ammoo ugguree fudhachuudhaan of duuba deebi'e. Kuni kan ta'e halkanuma tokkottidha. Sana booda lammiilee uggurii kanaan doorsisuudhaan daangaa Gaazaa irraa Israa'el akka baatuu fi Gaazaa ofiin to'achuuf akkasumas ofiin of bulchuu fi murteessee ture. Haa ta'u malee dubbiin akka isaan yaadan tasumaa hin taane. Garee kana durumayyuu Ameerikaa, Ingiliz, Israa'elii fi biyyoonni biroo akka shororkeessaatti waan farrajaniif gochoonni Hamaas raawwatu hunduu akka shororkaatti kan ilaalamudha. Kanaafuu abbaan barbaade yookaan biyyi barbaade Hamaas irratti tarkaanfii akka fudhatu yookaan yoo fudhate biyyoota kanneen biratti akka sirriitti ilaalama. Dhalachuu isaa irraa kaasee biyya tahuu Israa'el kan mormu yommuu ta'u, Israa'el dachee Falastiinotaa irratti kan hundeeffamteef abbaa biyyummaa Falastiin akka deebi'uuf kan qabsaa'udha. Kanumaan wal qabatee Gaazaa, West Baankii fi Baha Yerusaalemii fi akkasumas naannawa Gaazaa amma bulchaa jiru walitti qabee mootummaa Islaamaatiin bulchuu abdii fi kutannoo inni qabudha. Akka Israa'el jettutti yoo ta'e waraana tasaa onkololeessa 7 dura Hamaas hidhattoota 30,000 ol kan qabu yommuu ta'u, baatiiwwan 9 booda garuu hidhattoota 17,000 akka isa jalaa ajjeefame dubbatama. Amma garuu baatii 9 caalee waggaa tokkoo fi walakkaa darbee jira. Waraanni kun erga jalqabee waggaa 2 guutuudhaaf ji'oota 6 qofti kan hafu yommuu ta'u, gama Hamaasiin qofa lammiileen 60,000tti siqan haala suukanneessaadhaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Lakkoofsi kun kan ministeerri fayyaa Gaazaa baase yommuu ta'u, qorannoon qulqulluun osoo geggeeffamee fi reeffi gamoowwan caccabaa jalatti kan dhokate osoo argame lakkoofsi kun dachaan akka dabaluu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachiisee ture. Baay'inni lammiilee kanneen Falastiin kan waraana kana keessatti lubbuu isaanii dhaban yookaan lubbuu isaanii gabbaranii biyyoota addunyaa kanneen irratti argaman keessaa lakkoofsa uummataa xiqqaa qaban kanneen akka Moonaakoo, Gibraaltarii fi Tuuvaaluu fa'aa dachaadhaan kan caaludha. Magaalaan Gaazaa daaratti jijjiiramte qabeenyi doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu waggaadhaaf walakkaa keessatti manca'eera. Kana malees hooggantoonni ijoo fi jajjaboon kanneen hojii fi kutannoo isaanii addunyaa ajaa'ibsiisee fi diinota naasise hedduun isaanii galaafatameera. Hooggantoota kanneen keessaa kanneen akka Yahyaa Sinwaarii fi Ismaa'eel Haniyyaa fa'aa tasumatti dhabamaniiru. Lammiilee Falastiin miiliyoona 2 caalan rakkina takkaayyuu arganii hin beekne dandamatanii akka tasaa kaabatti baqatuun kibbattis miila qullaadhaan godaananii
nyaataa fi dhugaatii dhabanii aduu fi qorraan dararamanii barii arguu irraa fagaataniiru. Waliigaltee waraana dhaabuu jaarsummaa Masrii fi Kaatariin hojii irra oolen lammiileen nagahaa gara lamaanii butaman hanga tokko yoo deebifaman reeffi namoota gama Israa'eliin butamanii ajjeefamaniis deebi'anii turan. Haa ta'u malee waliigalteen kun sababa wal hidhannaa yookaan walitti dhaadannaa fi wal qeeqa gareewwan lamaan kanneenii irraa kan kahe Israa'el seericha cabsitee waraana labsitee waraana yeroo lammaffaadhaaf irra deebi'ee jalqabe. Kanaan ammoo halkan tokko qofa keessatti lammiileen nagahaa 172 kan ta'an lubbuu isaanii yoo dhaban, hoggantoonni Gaazaa lakkoofsaan 30 caalan ammoo gamoo akka waliin ajjeefaman gabaafamee ture. Waliigaltee lammaffaa eeggamaa ture kanaan ammoo waraanni Israa'el guutumatti Gaazaa gadhiisee akka bahaniif hidhamtoonni hundi akka gadi lakkifaman kan akeeku yommuu ta'u, Israa'el garuu kana fudhachuu didde. Faallaa kanaatiin Israa'el hanga gareen hidhattoota Hamaas kun diigamutti waraanni itti fufa jechuudhaan dhaadattee turte. Hamaas ammoo gama isaatiin hanga namni tokko hafutti falmachuun keenya itti fufa jedhe. Kun osoo kanaan jiru yeroo jalqabaatiif deeggartoota isaa irraa mormiin cimaan isa mudate. Hamaas erga Gaazaa bulchuu eegalee mormiin ummataa inni bulchuu fi lammiileen inni bilisoomsa jedhee qabsaa'uuf kan irra gahu yeroo jalqabaatiifidha. Pirezidaantiin Filisxeem Muhammad Abbaas torbii kana keessa ibsa yeroo kennanitti Hamaas kallattiidhaan arrabsaniiru. Sababni lubbuu daa'immanii fi dubartoota nagahaa gara maleen yookaan gara hin taaneen dhumaa jiruuf ammoo sababa keessaniif jechuun quba itti qabee jira. Qeeqaa fi arrabsoo pirezidaantii kanaa hordofee Filisxeemonni hedduun hiriira bahuudhaan garee kana balaaleffachuu tokko jedhan. Callisa waggoota 20 booda jiraattonni Gaazaa baqattoonni achi keessatti argaman yeroo ammaa maaliif Hamaas mormutti ka'an kan jedhu ammoo gaafii addunyaa guutuu taheetiin jira. Sagalee isaan dhageessisan keessaa ba'aam nu keessaa ba'aa sagalee jedhum Gaazatti deddeebi'ee dhagahamaa jira. Viidiyoo akkanaa telegiraamii irratti deddeebi'ee mul'achuu jalqabeera. Ergaan kun amma ifa tahe hidhattoonni Hamaas hundi nurraa bahaa kan jedhu warri Gaazaa keessa jiranii fi lammiileen Filisxeem daandii irratti bahaa jiru. Daandiiwwan Gaazaa manca'anii lammiileen Filisxeem ifatti hidhattoota waggoota 20 darbaniif aangoo qabatanii jiran qeequudhaan heddummaachuu jalqabaniiru. Hedduun gareen hidhattoota Hamaas rakkoo Gaazaan waggoota 70 caalaniif keessa jiruuf sababa ijoodha jedhanii amanu. Lammiileen Filisxeem sababa Israa'el haleellaa Hamaas haaloo bahuudhaaf yookaan haaloo baatuuf miidhaa jala akka jiran kan amananidha. Dhaamsa dabarsaa jechuun kan jalqaban dhaadata lammii Filisxeen tokko daandii fi gamoowwan manca'aa gidduutti osoo deemuu mul'ateera. Gaazaa keessatti abbaa seeraa kan tahee fi sababa cimsee Hamaas ceequuf yookaan Hamaas qeequuf yeroo dheeraadhaaf hidhamee kan ture Mu'min Al-Natur namni jedhamu addunyaatti haala ulaa Gaazaa keessa jiruu fi haala rakkoo Gaazaa keessa jiru gowwoomteerti jechuun dubbateera. Al-Natur akka jedhetti haftee caccabaa qe'ee isaa irra dubbatee wayita dubbatu addunyaan Hamaas Gaazaan ammoo Hamaas akka tahetti hubata. Kun garuu sirrii miti jechuun dubbateera. Nuti Hamaasiin hin filanne kan jedhu namni kun amma Hamaas Gaazaa bulchuun akka waan itti kennameetti of ilaala. Egeree fi carraa keenya harka isaa galcheera. Hamaas kanarraa of qusachuu qaba jechuun Hamaasiin qeequu ifatti dubbateera. Gaazaa keessatti yaada ofii baasanii dubbachuun gatii kan nama baasisu yommuu ta'u, Hamaas namoota mormii dhageessisaniif araarama kan hin qabnedha. Namoota isa morman akka basaastotaatti yookaan akka gantuutti kan ilaaluudha. Mu'min Al-Natur garee hidhattoota Hamaas qeequudhaan Washington Post irratti barreessuun kan beekamudha. Bitootessa darbe gara dhumaarra barreeffama maxxansiise keessatti Hamaas deeggaruudhaan walabummaa Filisxeemiif osoo hin taane du'a Filisxeemotaaf haala mijeessuudha jechuun qeeqeera. Haala kanaan qeeqa Hamaas irratti barreessuun balaa irra si hin buusuu jechuudhaan kan gaafatame yommuu ta'u, Al-Natur ofirratti murteessinee dubbanna jechuun deebiseera. An amma umriin koo waggaa 30 wayita Hamaas aangoo qabatu ani waggaa 11 ture kan jedhuufi jireenya koo irratti jijjiirama homaayyuu hin fedne umrii koo guutuu waraanaa fi hokkora tasgabbii dhabuu gidduutti uumame jechuun kaaheera. Hamaas erga bara 2007 akka lakkoofsa faranjootaatti filannoon biyyaalessaa geggeeffame waggaa tokko booda morkattoota isaa kaan humnaan fonqolchuudhaan Gaazatti aangoo qabate as waraana gurguddaa 3 Israa'el waliin geggeessira. Walitti bu'iinsi xixiqqoonis 2tu ture. Hamaas Israa'el waliin wal waraana jiraatus as deebi'ee qeeqxota isaa adabuu irraa tasumayyuu duubatti deebi'ee hin beeku.
Fakkeenyaaf xumura bitootessa darbee dargaggeessi umrii waggaa 22 Odaay Alrubaay namni jedhamu mooraa baqattoota Gaazaa keessaa hidhattootaan butamee ture. Sa'aatiiwwan muraasa keessatti garuu reeffi isaa akkaan madaahee darbamee argame. Jaarmiyaan mirga namoomaatiif falmu Filisxeem Odaay haala suukanneessaadhaan hiraarfamee akka ajjeefame ibsuudhaan ajjeechaan isaa sarbiinsa mirga namoomaa daangaa darbeedha jechuun qeeqeera. Alrubaay namoota dhihoo kan Hamaas mormuu keessatti hirmaatan keessaa nama tokko taheera. Maatiin isaa ajjeechaa kanaaf Hamaasin qeeqeera yookaan himateera. Dargaggeessi kun osoon ajjeefamin guyyaa tokko dura gareen hidhattootaa kunneen isa ajjeesuudhaaf akka miidiyaa hawaasummaa irratti ibsee ture dubbateera. Taateen dargaggeessa kana mudate kana duras namni Amiid Ameeb jedhamu carraan kun isa mudate hanga xiqqoodhaaf lubbuun ooleem gara Dubaayitti jalaa akka baqate dhagahamam. Kunis kan irra gahem erga faallaa Hamaas dubbateetidha. Hidhattoonni fuula haguuggatan akka malee isaan reeban haala suukanneessaadhaan lafee isaa kan daakaniif onnee isaa yookaan kalee isaa akkasumas qaamolee miiraa irrattis rakkoo yeroo mul'isan dubbatamee argameetiin jira. Rogeeyyii fi namoota nagahaa reebuu daraarsuu fi ajjeesuu irratti garee xiyyeeffate ta'eera. Tarkaanfii kanaan namoota sodaachisee bulchuu kan barbaaduu fi amma garuu akka duraa tahaaf hin jiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a darbee obba'uu irraa yookaan dura loltoonni Hamaas ifatti aangoo harkaa qabaachuu isaanii mul'isuuf yaalanii turan. Keessattuu wayita namoota butanii tursiisan Israa'eliif deebisan aangoo qabaachuu isaanii agarsiisaniiru. Amma garuu erga Israa'el akka haaraatti haleellaa eegaltee hidhattoonni kun deebi'anii dahannoo isaanii lafa jalaatti dhokataniiru. Uummanni Gaazaa ammas waraanaan dararamuutti deebi'em. Namoonni dhihoo kana mormii dhageessisaa jiran yookaan dhageessisuu jalqaban jiraattonni Gaazaa waraana waggaa tokkoo fi walakkaa sammuu isaanii akka malee tuqameem Hamaasiin sodaachuu dhaabaa jiraachuu dubbatanii yookaan agarsiisaa jiru. Kaaba Gaazaan Baayit Laahiyaa keessam namoonni jiraatan hidhattoota Hamaas kana qeequu fi mormuudhaan kan beekamanidha. Bakka kanatti hidhattoonni Hamaas haleellaa hawaasa irratti raawwachuudhaaf wayita jedhanis jiraattonni naannoo sanii deebisanii ofirraa dhaabsisanii turan jedha. Akka fakkeenyaatti Ebla 13 jiraattonni Hamaas mana jaarsa biyyaa kan ta'e Jamal Al-Maznaan kan jedhaniif seenuuf yaalanii turan. Dubbiin wayita hammaatutti ollaan Maznaan birmatanii fi duuba hidhattoonni namoota hunda irratti dhukaasa banuudhaan kan madeessaniif achi booda garuu bakka sanii baqatanii akka dhokatanis dubbatameetiin jira. Rasaasa hidhattootaan of duuba hin deebine jechuudhaan kutannoon mormitootaa garuu kaaba kana keessatti tokko jedhee jira. Hamaas waggootaaf Filisxeemiif mormeem waggootaaf lammiileedhaaf qabsaa'eem torban kana haala hin eeggamneen akka tasaattim bulchaa yookaan pirezidaantii Filisxeem kan ta'e Muhammad Abbaasiifim garee warra Filisxeemotaa fi lammiilee nagahaa irraa mormiin cimaan isa mudachuu jalqabeetiin jira. Akeekni kun ammoo karam akka deemu kan namatti agarsiisudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa waan nu dhageeffattaniif galatooma.